Guyyaan daa'imman saalessa sammuu qabanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Eekkaa Caafootti mooraa faawundeeshinii Dibooraatti sosochii ispoortii adda addaatiin kabajamee jira. Sirna kanarratti ergaa kan dabarsan hundeessaa fi walitti qabaan boordii faawundeeshinichaa obbo Abbaaduulaa Gammadan faawundeeshiniin Dibooraa rakkoo maatii daa'imman isaanii saalessa sammuu qabanii furmaata tahee jira jaan. Baatiin kun akka addunyaatti baatii waa'een daawun sindroomitti kabajamu. Kabajni kun immoo namoonni daa'imni mana isaaniitti dhalatan akka rakkootti yookaan immoo akka dhibeetti ilaaluu hedduun ta'in akka kennaatti ilaalanii daa'ima mana akka baasan, akka barsiisan, akka tajaajila fayyaa argatan, waa hunda argatan immoo nama akka ta'an, akka guddatan, akka tajaajilan, biyyaafis ofii isaaniitiifis tajaajila kennuu akka danda'an baatiitti agarsiisnu jechuudha. Addunyaanis kanarratti hojjeta. Nus kana hojjenna. Biyya keenyatti maatiin daa'imman saalessa sammuu qaban manatti dhoksuudhaan waliin rakkachaa turuu kan ibsan obbo Abbaaduulaan hundeeffamuu faawundeeshinichaatiin duubatti ijoolleen rakkoo akkasii qaban akka lammii kamuu ifatti ba'uudhaan baratanii hawaasa tajaajiluu akka danda'anii fi xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jiraachuu himanii damee isaatis kutaalee biyyattii adda addaatti babal'isuudhaaf qophiin xumuramuu ifoomsanii jiru. Har'a asitti kabajnee irra ittaansinee immoo Buttaa Jiraa irratti guyyaa Shamboodaa hin kabajna. Damee haaraa hin banna. Akkasumatti immoo 29 yookaan immoo dhuma baatii kanaatitti Wadaajinnet Paark irratti ayyaana guddaa hin qabnaa jechuudha. Hundi keessan warra asitti argamtan guyyoota kana hundaan wajjin dhaabbadhaa, nu wajjin deemaa, nu wajjin hojjedhaa, nu wajjin sosocho'aa jennee isin gaafachuu barbaanna. Asitti argamuu duwwaa hedduun ta'in miseensa taatanii galmooftanii ijoollee kana deeggaru bira dhaabbachuu, maatii kanaan rakkate bira dhaabbachuu godhuu qabdu jennee tamanna. Kantiibaan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Eekkaa Caafoo obbo Caalaa Daree obbo Abbaaduulaa Gammadaan bu'aa hedduu keessatti hooggansa naannoo Oromiyaa fi biyyaa ta'uudhaan sadarkaa adda addaatti tajaajilanii turuu yaadachiisuun ammaas daa'imman rakkoo saalessa sammuu qabanii fi furmaata fiduun rakkoo hawaasaa biyyattii furaa jiraachuu ibsanii jiru. Kanaanis qooda fudhattoonni faawundeeshinicha cinaa akka dhaabbatanis ergaa dabarsanii jiru. Hubannaa wallaalummaa keessa jirru sana keessaa baanee ijoollee kana sirriitti deeggaruu barnootaan qaruu yoo dandeenye akkuma lammii kamiyyuu Itoophiyaadhaaf, Oromiyaadhaaf, magaala keenyaaf bu'aa guddaa fiduu waan danda'aniif hundi keenya kana hubannee ijoolleen mana jiran yoo jiran karaa natti fiduu. Karaa biraa immoo dhaabbanni kun kanaa ol kaayyoo isaa akka milkeessuu danda'uu fi ijoollee baay'eedhaaf carraa uumuu akka danda'u gahee keenya cinaa dhaabbannee akka baanu adaraa jechuun barbaada. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa duraanii Koomaandar Atileet Daraartuu Tulluu bakkichatti argamuudhaan ergaa dabarsaniin faawundeeshinichi ashaaraa dhalootaa ka'aa jiraachuu isaatiin qooda fudhattoonni hunduu tumsuu qabuu dhaamanii jiru. Kabaja ji'a kana kabaja ijoollee saalessa sammuu qaban kana kabajuuf asitti argamu kiyyaafanis carraa qabeetiin ta'eerra baay'eetti gammannee akkuma agarti kabaja haala adda addaatiin kabajamaa jira. Waan adda addaa baratu kun immoo maatiifis immoo irraftiidha. Akkuma biyyaattis immoo kun immoo faawundeeshiniin kun immoo waan guddaadha. Faawundeeshinii kana immoo akka lammiittis akka maatittis akkuma biyyaatti illee bira dhaabbachuu qabna, qarqaaruu qabna. Maatiin daa'imman saalessa sammuu qabanis carraan faawundeeshiniin Dibooraa fidee dhufee ijoollee isaaniitiif gaaddisa ta'uudhaa fi kanaanis gammadu dubbatanii jiru.